Yaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'aan tan ammoo exersaayisii jechuudha. Review equationii kan grade 9 dha. Haa hojjennu jechuudha. Unit 2 irraa maali akka review equationiitti fayyisanii kanneen tokkoon tokkoon ilaallu at least gaafii true or false hundan ilaalla. Warroota ammoo kan keessaa hanga kurnaffaatti ni ilaalla jechuudha. Hanga kurnaffaatti ni ilaalla jechuudha. Okay, isiin tokkoffaadhaa mala jetti. Inni jalqabaadhaa mala jaa. For any rational numbers A, B and C J, then ja A plus B walqixani tahaa A plus C dha. Implies that ja A plus B fi A plus C yoo walqixa ta'e kun maal hojii walqixa ta'uu isaa agarsiisa jaa. B plus C dha hojii walqixa ta'uu isaa agarsiisa jaa. True or false jaa deebisaa jee. True dha moo false dha ree? Gaafiin tun maal jechuudha? It is true dha jechuudha. Akkamitti dhugaa taate akka itti dhugaa taate asirraa ilaaluu ni dandeessan barattoota keenya. Maal jedhee A jenne A plus B walqixa ni tahaa meeqaa jedhee A plus C dha. Yoo isaan kun kan walqixa ta'an ta'e maaltu walqixa ta'e jechuudha? Maaltu walqixa ta'e jee B'n kana jechuun B'n walqixa ni tahaa maal jechuudha jee maal agarsiisa jee implies that jechuun mallattoon tun implies that ta'etu bakka buuti. No tanaafin bakka tana buusee jechuudha. Implies that yaa B'n walqixa ni tahaa C dha. Akkamitti dhufee jechuu dandeessan? Bifuma kanaan dhufee jechuudha. A plus B'n walqixa ni tahaa A plus C jenne. Kana jechuun gaa gama lachuutunuu yoo A plus B denne gama lachuutunuu A yoo irraa hir'isan maal jechuudha? Gama kanaanis A yoo irraa hir'isan A minus A plus C walqixa ni tahaa A minus A plus B dha jechuudha. A'n A'dhaan hin dhaamu asittis A'n A'dhaan dhaama. Walqixa ni tahaa maal jechuudha? C walqixa ni tahaa B dha jechuudha. Dhugaa baanaa jechuudha. Saniifuu himni keenya maal jechuudha? Sirrii akka ta'e mirkaneessinee jechuudha. Amma isiin lamaffaadhaa maal jetti? Isiin lamaffaadhaa for any rational number okay, for any rational number n greater than 0 dha. The solution setting ammoo A maali jee? Solution setting keenya maali jee? Solution setting keenya AX plus B dha jedhe. Greater than 0 dha. Is maal jedhe? Is ammattuu curly plus banee X such that A greater than or equal to maal jechuudha? Minus A over B dha. Sambuuta ni cufee jechuudha. Sirriidha reemni kun. Rational numberiin kun A'n keenya kun yoo greater than 0 ta'u ta'e jechuudha. Yoo greater than 0 ta'e kana jechuun karaa biraatiin negatiiv yoo ta'uu baate jechuusaati. Negatiiva yoo ta'uu baate maal jechuudha? Himni keenya kun dhugaadha jechuudha. Akkamitti dhugaa ta'e fankishinii kanuma hojjettan jechuudha. AX jettaniin plus B greater than or equal to 0 dha jettanii kana B achi dabarsitanii jechuudha. Gama lachuutunuu B irraa hir'istanii gaafa asirraa B hir'istan maal ta'a jechuudha? B ni dhaamaa miti? AX jettaniin greater than or equal to minus taamire gamas gisee achi dabare 0 hir'isuu B dha maal jechuudha? Minus B ta'u minus B ta'a jechuudha. Saniifuu gama lachuutunuu A'dhaaf hirtanii gama lachuutudha A'dhaaf hirtan jechuudha. A'n A'dhaan ni dhaama. A'n keenya A'dhaan ni dhaama. X'n keenya walqixa ni tahaa. X'n keenya walqixa ni tahaa greater than or equal to over A dha jechuudha. Asitti A'n dhaama. Asitti gaafa minus B A'dhaaf hirtan jechuudha. Minus B over A dha jechuudha. Deebisaan keenya kanaa jechuudha.
Saniifuu himni sun dhugaadhaare. Himni asirraa kun maal jechuudha? Sirriidha jechuudha. Kunis tokkoffaan tiruu, lammaffaanis tiruudha jechuudha. Okay, gaafiin sadaffaatu maal jetti? Any kunilleen maal jedha? For any rational number x and y, x fi and y hataan tokko jira. Akkasumatti illee jira. N kun n less than 0 dha jedhe. N less than 0 dha jedhe. N less than 0 dha jedhe. If x kun greater than y yoo ta'e, yoo x greater than y ta'e, saniifuu jira. Zan maal jechuudha? X less than ay. Maaliif akkana jedhe? Fakkeenya fudhadheetiin isin agarsiisa. Akka inni kunis maal jechuudha? Himni kun dhugaadha jechuudha. Akkamitti akka dhugaa ta'e immoo mirkaneessuu danda'uu qabna. Akkamitti akka dhugaa ta'e mirkaneessuu danda'uu qabna. Akkamiin mirkaneessina? Kunis salphaadha. Wanni kana isin jiru okay, sirna barreeffamaati. Isin jijjiirgadheeti barattoota keenya. Kanaafuu fakkeenyaaf ammaan tana jaa seera maalii beekuu isin barbaachisa? Kana beekuudhaaf seera negatiiviidha. Lakkoofsi negatiiviidha. Fakkeenyaaf ammaan tana sarara lakkoofsaa kaaftanii gama kanaan 0 asiin ammoo positiivii itti fufa, gama kanaan ammoo negatiivii itti fufaa miree seera negatiivii gaafa sarara lakkoofsaa kaastan jechuudha. Gama kanaan negatiiv jechuun koo maal jechuu kooti? Gama kanaan negatiivaa itti fufaa jechuudha. Gama kanaan negatiivaa itti fufaa. Isinii barreessume 0 minus 1 minus 2 jechaa itti fufa jechuudha. Akkanatti itti fufa jechuudha. Gama kanaanis maal jechuudha? 1 2 jechaa itti fufaa jechuudha. Saniifuu lakkoofsi kun itti fufuunsaa gamana deemuunsaa 0 irraa lakkoofsi negatiivii ta'e tokko gaafa guddachaa deemu maal ta'a? Xiqqaachaa deema jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf minus 2 irra eenyutu irra guddaadha jechuudha? Minus 1 tu minus 2 irra guddaadha jechuudha. Minus 1 irra ammaasoo maaltu guddaadha jechuudha? 0 guddaadha jechuudha. 0 irra maaltu guddaa ammaasoo takkaa guddaadha jechuudha. Akkasii bifa kanaan jechuudha. Lakkoofsi gaafa gama bitaatti deemaa deemu maal jechuudha? Seera herreegaa keessatti hirrachaa deema jechuudha. Lakkoofsi negatiivii tokko baay'achaa gaafa deemu, guddachaa gaafa deemu maal jechuudha? Hirrachaa deema jechuudha. Negatiiviin tokko guddachaa gaafa deemu jechuun xiqqaachaa deemuu isaa agarsiisa jechuudha. Lakkoofsi guddachuun isaa homaatii miti, garuu immoo gatiin isaa maal jechuudha? Xiqqaachaa deema jechuudha. Walii galla jee yaada. Kanaafuu minus 2 fi minus 1 kamtu irra guddaadha? Minus 1 irra guddaadha jechuudha. Okay, inni immoo akkam isiniin jee yoo x'n keenya irra guddaa waayii ta'e ammoo een keenya san irra xiqqaa 0 yoo ta'e, kana jechuun een keenya negatiiv jechuudha. Kanaafuu yoo lakkoofsi fakkeenyaaf ammaa tana as 10 jennu fakkeenyaaf bakka x kana 10 jennu greater than 9 jechuudha. Greater than 9 jechuudha. Greater than 9. Saniifuu gaa yoo isaan kana lachuutu jechuudha. Isaan kana lachuutu minus hin baay'ifne, minus 1 dha fakkeenyaaf amma if a equal to minus 1 yoo ta'e gatiin a dha, minus 1 yoo ta'e yoo minus 1 hin baay'ifne a dhas yoo minus 1 hin baay'ifne x dhas y dhas maaltu uumama jechuudha? Asittutti kanaatu irra guddaa ta'a jechuudha. Hogaasan akkam jechuu isaati? Fakkeenyaaf minus 10 less than maaliif jechuudha? Minus 10 less than maal jechuudha? Minus 9 jechuudha. Minus 9 jechuudha. Minus 9 jechuudha barattoota keenya. No, bifuma kanaa isin agarsiisa. Kun irra guddaadha jenne, irra guddaa x ture. X irra guddaa y ture. Gaafa negatiiv hin baay'ifnu immoo irra xiqqaa deebi'ee jechuudha. Irra xiqqaatee jechuudha. Maaliif jennaan lakkoofsi guddaan 10 fi amma 10 fi 9 waliin baay'ifne. 10 duraan 9 irra guddaan turre. Eega negatiiv hin baay'isne yoo 10 negative is less than negative 9 dha jechuudha. Negatiivni 10 irra xiqqaa negatiiva 9 ta'e jechuudha. Kun seera herreegaati. Kuni maal jechuudha? Seera herreegaati jechuudha. Gaafii tanarratti waan na hubattan fakkaata barattoota keenya. Kanaafuu gaafiin tun dhugaadha jechuudha. Okay, the equation is in afraffaadhamaa jira. The equation of the line y equal to jedha. Line y equal to jedha. Line y equal to
y equal to minus 3x in passing through the origin dha. Gaafa isa kana graafii itti kaaftan isa keessa darba jaa the origin jechuun 0 itti galchine 0 argannu bakka jiru 0,0 irra darbaa. Gaafa maal goonu gaafa graafii itti kaafnu. Akkamitti dhugaadha ree? Dhugaadha. Akkamitti dhugaa ta'e jiru itti galchitanii ilaaluu dandeessan. Akkuma yeroo darbe ilaalaa turre jechuudha. Graafii kaasuudhaaf teebiluma kaasa. Karaa gabaabaa jechuudha. Teebiliin kaaftanii asitti x jettanii yoo feetan. Asitti gama gadi kanatti ammoo f of x jettaniin yoo barbaaddan f of x fi maaltu wal qixa isin jee f of x fi f of x jechuu fi y jechuu wal qixa jenne yeroo darbe. Kanaafuu gaa yoo feetan bakka f of x sana y buusuu dandeessanii. Ana ammoo fudhadhee f of x akkuma f of x ittiin fudhadhee jechuudha. Saniifuu gabatee haatti kaasnu gaa. Gabatee haatti kaasnu. Asirratti baay'ee mul'achaa jiru natti fakkaata garuu gabateen kaasaa jiru tuni yaada isaa hubannaan naaf gaadha. Akkasumatti isiniifis gaadha jedhee yaada. Okay. Function keenya maal jechuudha? F of x keenya eenyu yookaan y keenya maal jechuudha? Minus 3x dha jechuudha. Saniifuu yoo x keenya 0 itti galchine maal taati? 0 times 3 is 0. Okay. 0 times 3 is 0. Okay. Minus 1 gaafa galchine bakka x dha tana minus 1 gaafa galchine minus 1 times bakka x dha tana minus 1 gaafa galchine jechuudha. Minus 1 times waa taate jechuudha. Minus 3 meeqa taati? 3 dha taati. Isn't it? Akkasii miti? Saniifuu gaafa minus 2 galchine bakka 2 dha bakka x kana minus 2 minus 3 times minus 2 meeqa taate jechuudha? Positive 6 taate. Maaliif positive 6 taate? Akkamitti taate? Negative baay'isu negative maali? Positive miree saniif taate. Okay. Gama kanaanoo waan gaafa itti galchine x keenya waan gaafa goone jechuudha. X keenya gaafa waan goone x keenya gaafa waan goone ta'e jechuudha. X keenya waan goone barreeffama kun asirraa mul'achaa jiru garuu yaada afaaniin dubbachaa jiru kanarraa hawwattan jedhan bitate. 1 times minus 3 maal taate jechuudha? 3 taate jechuudha. 3 taate. Okay. Gaafa 2 itti galchine 2 gaafa itti galchine maal jechuudha? 2 times minus 3 meeqa taate jechuudha? Minus asitti minus 3 taati. Minus 3 taati. Serious on time minus 3 taati because 1 times minus 3 jenne asittoo minus 3 times 2 meeqa taati? Minus 6 taati jechuudha. Faalluma isa kanaa taati. Asitti gama kanaanis minus maal taate jechuudha? Yoo 3 itti galchine minus 9 taate deemti itti fufti jechuudha. Saniifuu graafii haa kaafnu. Graafii gaafa kaafnu jechuudha. Maal adiriiteen kaatu moo graafii haa kaafnu. Okay, kana fakkaata bakki tun amma bakki inni itti wal qaxxaamure maali? 0 dha jechuudha. Bakki inni itti wal qaxxaamure tun asiin maal jechuudha? 0 irraa kaana takka bakka tanaanii gama olii kanaanis takka 2 3 jecha deemti. Asiin minus 1 gama kanaanoo minus 1 minus 2 minus 2 jecha deemaa jechuudha gama kanaanis. Gana ammoo gaafi warra asitti arganne kana itti galchina jechuudha. 0 gaafa itti galchinu maal arganne? 0 itti galchine 0 ma arganne jechuudha. 0 ma arganne jechuudha. Kalara isaa jijjiirume 0 ma arganne 0 itti galchine 0 arganne jechuudha. 0 gaafa itti galchinu maal arganne? 0 arganne. Okay, 0,0 ma arganne jechuudha. 0,0. Okay, gaafa minus 1 itti galchinu minus 1 ogaa minus 1 itti galchinu maal arganne jechuudha? 3 arganne jechuudha. Minus 1 gaafa itti galchinu maal jechuudha? 3 arganne jechuudha. 3 arganne jechuudha. Asiin akkatti ol deemte akkatti maal karaa 3 dhufte jechuudha. Okay. Gaafa gaafa positive 1 itti galchinu maal arganne? Minus 3 arganne. Positive 1 gaafa itti galchinu minus 3 arganne. Minus 3 toora kana irratti positive 1 asiin itti dhuftee akka gad dhuftee minus 3 asiin achi baatee maal jechuudha?
asitti wal qaxxaamuran jechuudha. Asitti maal jooyin godhan jechuudha. Saniifuu ganaa poo'intuma goone sana wal qaxxaamursiisuu jechuudha. Wal qabsiisuu asirraa eegallee asirraan akka deemaa jechuudha. Asirraan akka deemaa jechuudha. Giraafiinsaa maal jechuudha? Wanni ni qaxxaamuraa jechuudha. Maali x0 ni qaxxaamuraa jechuudha. Akkatti gaafa deemtu 0 keessa qaxxaamuree deemu jechuudha. Inni 0,0 irratti qaxxaamuree deemu jechuudha. As keessa gaafa siruu kajoo as keessa ba'aa jechuudha 0,0 sanarra. Kana jechuusaati. Saniifuu maal jechuudha? Dhugaadha jechuudha. Okay, gaafiin isiin meeqaffaa turte? Gaafiin isheen afuraffaa laalleerra. Gaafiin ishee shanaffaa maali? Tokkoffaa maali? Afuraffaa maali? Turuu dhenne maaliif 0 originii keessatti deema waan ta'eef. Originii la darba jechuun keessa darba jechuun 0,0 san keessa akkasitti qaxxaamura jechuudha. Gaafa giraafiitti kaaftanii akkuma ilaalaa turre. Okay, gaafiin isii shanaffaadha. The graph of y je. The graph of y kun walqixa ni tahaa maali je? Walqixa ni tahaa siidha je. Graph of y kun walqixa tahaa siidha je. Yoo maal ta'e je? Yoo siin keenya kun great less than 0 ta'e, if c is less than 0 ta'e, giraafiin keenya maal jechuudha? Above the x axis dha je. Giraafiin keenya above the x axis dha. Sirriidha re? Sirrii miti. Above x axis miti. Maal taate jechuudha? Below x axis taate malee. Gaafa akka kaasan function keenya kun amma f of x keenya takka immoo y keenya maal jechuudha? Negative akkuma mee fakkeenyaaf kan jalqaba fudhachaa turre san negative 3 haa fudhannu. Negative 3 x haa fudhannu. Negative 3 haa fudhannu. Negative 3 x sun jijjiiramaa sun ta'in konstantii fudhate. Negative 3 haa fudhannu. Negative 3 ammaan tana maal jechuudha? Negative 3 maal jechuudha? Asitti argamti jechuudha. Toora kanatti argamti. Below x axis dha. X axis jechuun kanaami. Kun ammoo y axis dha mire. Kun ammoo x axis dha. Meeqa horizontaalii dha. Kun x axis dha. Vertically y axis dha. Yookaan f of x kan jennuun kana. Walii galee saniifuu asitti toora kanatti argamti -3 yoo jenne -3 toora kanatti argamti yoo jenne karaa kanaan achi sararamte jechuudha. Maarreen giraafiin ta'e saniifuu below x axis jedhamu abbaaf x axis jedhee below x axis jedha jechuudha. Bakki tun maal ta'uu qabdi turte silaa below ta'uu danda'u qabdi. Abbaaf osoo hin ta'in below x axis jedha jechuudha. Saniifuu gaafiin tun maal jechuudha? False taate jechuudha. Tokkoffaan tiruu, lammaffaan tiruu, sadaffaan tiruu, afuraffaan tiruu, shanaffaan maal jechuudha? False jedha. Shanaffaan false dha jechuudha. Shanaffaan sobaa jechuudha. Shanaffaan sobaa jechuudha barattoota keenya. Okay, gaafiin isiin jaffaa ta'u. Which of the following linear equation pass through the origin? Akkuma reefu kaasaa turre gaafuma reefu fudhachuu dandeessan. Akka isa gaafii reefu fakkaatu san fudhattan jechuudha. Kam jee m maal jee fakkeenyaaf amanta y equal to 3x jee 3x plus 0 jee. Kanaafuu maal jechuudha? Plus 0 jechuun irraa dhiisuu ni danda'a. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? 3x jettaniis barreessuu dandeessan jechuudha. 3x jettaniis barreessuu ni dandeessan jechuudha. 3x plus 0 jechuun tokkuma jechuudha. 3x plus 0 jechuun tokkuma jechuudha. Kana maal isin godhuuf confuse isin akka confuse taataniif isin gowwomsuudhaaf jechuudha. Saniifuu 3x jettanii 3xin pass through as the origin dha jechuudha. Saniifuu maal taate jechuudha? Gaafiin teenya a dha taate jechuudha. Deebisan teenya kun isa keessa pass taate jechuudha. 0,1 bakka jaamtu keessa qaxxaamura jechuudha. 0,1 kamiin inni baarra jiru kun inni sirra jiru kun maal jechuudha? 0 itti galchitanii lakkoofsa dhufusan jechuudha. 0 gaafa itti galchinu bakka x tanatti maal jechuudha? 0, minus 10 bakka jaamu qaxxaamura jechuudha. Bakka jaamu keessa ba'a jechuudha. Giraafirra bakka 0, maal jechuudha? 0, minus 10 bakka jiru fakkeenyaaf amanta toora kana minus 10 yoo ta'e maal jechuudha? Asiin itti gad dhufteetini 0 tanarraa kaatee asiin dhufteetini as keessa ba'a jechuudha. As keessa ba'a jechuudha. As keessa ba'a jechuusaati. Function kun as keessa akka ba'a jechuu akkatti. Walii gallee inni baarra jiru maal akkamiin ba'a jechuudha? Baarra ka jiru 0,1 jennee 0,1 jechuun maal jechuudha? 0,1 jechuun toora kana jechuudha. Toora kanaan akka ba'a jechuusan. Baan toora kanaan akkasi ba'a jechuudha. Passing through 0,1 irra
Okay, gaafiin inni diirra jiru immoo inni diirra jiru maal jedhee jira? Y equal to 3x minus 1 over 2 dha jedhee mire. Kun ammoo 0, minus 2 bakka jamtu irra baay'ee jechuudha. 0, minus 2. Amma 0 toora kana yoo jiraatte minus 1 over 2 meeqa jechuudha toora kana yoo jiraatte minus 1 over 2 yoo toora kana jiraatte maal jechuudha? Karaa kamiin baay'ee jechuudha? Karaa kanaan akkatti akka baay'ee jechuudha. Bakka kanaan akkatti passing through in 0, minus 1 over 2 bakka jamtu irratti tanarra akkasi baay'ee jechuudha. Wal hubanna yaada asirratti illee isinii galee jedhee namti addaa. Okay, gaafiin isiin kamii seetan kamtutti ana gaafii isaa 7. Which of the following is the solution of linear equation ida? X linear equation kamii qate? Linear equation qate as keessa kamii jedha? Linear equation jechuun at pointing isaa powering isaa maal jechuudha? Leading coefficient isaa maal jechuudha? Leading numbering power isaa dha jechuudha. Power isaa meeqa ta'e jechuudha? Meeqa ta'etu linear ta'e jechuudha yoo power isaa takka ta'e jechuudha. Yoo power isaa takka ta'e jechuudha. Whether it's leading coefficient isaa 10 falo dhibba billion falo trillion haa ta'u garuu power isaa dha jechuudha. Power isaa degree isaa jechuudha. Degree isaa dha maal ta'uu danda'u qaba jechuudha? 1 ta'uu danda'u qaba. X equal to x f of x equal to x raised to x is a power of 1 x how dandeessan jechuudha barattoota keenya. X jettaniituma how dandeessan jechuudha. This easy peasy salphaadha kun. Maali? Warra tarmii wal fakkaatu walitti fiduu jechuudha. Kana kutaa 8tti baratanii jirtanii tarmiilee wal fakkaatu walitti as harkisu. Walii galee akkamitti walitti as harkifna? X jennaan x plus 2 okay wal qixxee taha minus x minus 4 jettanii barreessan. Okay, tarmii wal fakkaatu eenyu x fi x wal fakkaatan. Minus x asii ka 0 fi x na 0 wal fakkaata. Akkasitti karaa konsistantiitiin 2 fi minus 4 wal fakkaatan. Kanaafuu kana wal bira fiduu yoo barbaanne 2 gama mirgaa fiduu yoo barbaanne immoo maal jechuudha yoo barbaanne x jechuudha 4 minus 4 gama maal jechuudha gama bitaa geessudha jechuudha. Kun easy peasy dha barattoota keenya. Kun isiniif salphaadha barattoota African fast learner waan taataniif jechuudha. Kana beekuun isinitti hin ulfaatu jedheen abdadha. Okay, halaallu hundaafuu halaallu. Okay, kanaafuu maal qabeetan fudhachuu barbaadanii dandeessan jechuudha. Amma x yaa fudhadhu minus x gama bitaa kanaa fidu minus x asii tana gama kanaa fidu akka beektan gaa from left to right gaafa dhufe takka immoo from right to left gaafa dhufe when they change it is maal jechuudha when isaanii jiran jechuudha. It is sign whether it is negative. When it is negative it will be positive. When it is negative it will be maal jechuudha positive jechuudha. When it is will be negative. When it is negative gaafa taate will be positive taate jechuudha. Gaafa positive turte negative gaafa negative turte immoo positive taate jechuudha. It is real kun beekama jechuudha. Let us move on. Hatti fufnu minus x gaafa gama kana dabarsinu maal jechuudha? Minus maal ta'a? Minus x gaafa kana dhuftu positive taate jenne gama bitaarraa gama mirgaa gaafa dhuftu yoo negative hin jiraate positive yoo positive hin jiraate immoo negative taate jechuudha. Hold it tight jabeessaa qabadhaa kana. Kanaafuu immoo gama kana dabarsuu barbaadanis dhiisuu dandeessan. Kana waan akkana jahuuf irraa dhiisuu dandeessan. Akkamitti gootanii gama lachuutu irraa maal jechuudha gama lachuutu irrattu ida'uu jechuudha. Gama bitaate irrattis x ta'uu gama bitaa mirgaa irrattis akkasumatti maal godhuu danda'udha? X ta'uudha jechuudha. Maaliif akka function keenya equal balance akka ta'uuf walitti ida'uudha jechuudha. Yookaan immoo walirraa hir'isuu gama lachuutu yoo hir'isne gama lachuutu hir'isuu yoo idaane gama lachuutu ida'u yoo baay'isne soo gama lachuutu baay'isu yoo hirreefoo gama lachuutu hir'u gama lachuu keessatti maal jechuudha jechuu dandeessan. Gama bitaa gama mirgaatii fi gama mirgaa gama bitaatii fi gama mirgaa jechuudha. Gama equaltuu yookaan gama gamanaatii fi gama equaltuu yookaan gama gamasiitiin jechuudha. Yoo hir'isanis walii hir'u yoo idaatanis walitti ida'u gama lachuutu ida'u qabdan. Yoo kudhanitti idaatan kudhan gamanaanis ida'u. Yoo kudhaniin baay'istan gamanaanis kudhaniin baay'isu. Gama lachuutu jechuudha. Function keenya equally balanced akka ta'uuf jechuudha. Maal godhuudha jechuudha? Gama lachuutu irratti hojjechuudha. Fakkeenyaaf amma miizaana tokko jira jennu miizaana hoggaa jennu wanta ittiin waa safarru tokko yoo kiiloo 10 gamanaan kiiloo 10 asiin kiiloo 10 keenye gama kanaanis kiiloo 10 keenye yoo kiiloo takka itti daballe maal jechuudha kiiloo takka gama kana qofa yoo daballe gama kanaan kan dabalin ta'e maal jechuudha miizaanni keenya gamana akkana gajjallata jechuudha.
gamana ka jallate yoo gama lachuutu irra takka dabalee of kiiloo takka will be equally ta'a jechuudha equally ta'a. Kanaafi gama kanaanis yoo idaane gama kana irratti ta'u yoo asirraa amma kiiloo takka hir'isne yoo kiiloo 9 irra xiqqaa maaliiti jechuudha kana kiiloo 10 mare kanaafuu miizaanni keenya karaa kam gajjallata jechuudha gama kana gajjallata jechuudha because kiiloon 10 kiiloo 9 irra guddoodha waan ta'eef akka baalaansii ta'uuf jechuudha gama lachuutu yoo irraa hir'isne irra hir'isu gama lachuutu irratti yoo idaane ida'uudha jechuudha kun loojikaalii isinii gala jee yaada saniifuu gaafii teenya haa itti fufnu gaafii teenya hojjechuu haa itti fufnu gaafii teenya hojjechuu haa itti fufnu barattoota keenya kabajamoo. Okay, gaafii teenya itti fufnu gaafiin teenya maal jetti plus 2 jetti wal qixani tahaa minus x minus 4 jetti. Okay, gama lachuutu nu maal haa hir'isu nun jee maal haa idaan nun jee x haa idaan nun jee. Okay, x plus 2 okay wal qixani tahaa minus x plus x minus 4 minus x fi plus x maali 0 minus 4 okay wal qixani tahaa ittaninga x plus x into x plus 2 tuun teenya karaa lachuutu idabal ni hir'isna amman tana isii tana asii baasuudhaaf walirraa hir'isna gama lachuutu 2x plus 2 minus 2 gama kanaan hir'isne gama kanaanis maal godhuu danda'u qabna jechuudha hir'isuu danda'u qabna 0 minus 4 minus 2 okay amma miizaanni keenya san wal qixan dhufee jechuudha wal qixan dhufee kanaafuu gaa minus 4 minus 2 meeqa taate jechuudha minus 6 taate minus 6 0 minus 6 jechuun maal jechuudha minus 6 jechuu karaa biraatiin isn't it akkasii miti minus 2 minus 2 meeqa taati it will be 0 dha jechuudha 0 plus 2x meeqa taati 2x okay x keenya baafachuudhaaf divided by 2 gama lachuutu nu divided by 2 gama lachuutu nu ni hirranyinne function keenya san akka maal ta'uuf jechuu gira wanni keenya san madaalli keenya san akka sirrii dhufuuf yookaan qixa sirrii san akka madaalamuuf taale jechuudha gama lachuutu nu yoo hirreefiruu yoo idaanee ta'u yoo hir'isu yoo baay'isne yoo baay'isu period kana jabeessaa qabaddaa kun it is very very important for you gama lachuutu nu tuutuudhaaf gaafatan 2 divided by 2 meeqa taate takka taatiin takka baay'isu xaadhaa meeqa ta'a takka xaan taatu wal qixani ta'a jettanii san booda okay san booda okay hold on gaafiin teenyaa minus 3 taati how come asatti minus 6 jechaan ture oh my goodness minus 6 minus 6 divided by 2 meeqa taati it will be minus 3 dha jechuudha deebisaan teenya minus 3 dha akkasii sirreessa abboo minus 3 will be our answer dha jechuudha positiivinis kaayee isin dogongorsiisuu deema saniifu dogongora san keenya b dha jechuudha b will be our answer jechuudha okay which gaafiin isii 8ffadha maal jetti which of the following is the solution of isa kanaatu eenyu kate akkuma amma dalagaa turre kana dalaguun isin rakkisu jeeyyaate okay haa hojjennu plus meeqa ture kun minus 2 plus 2 okay wal qixane tahaa jettaniinga x plus 4 jettaniin plus 4 minus 3x jettaniin kun functionii keenya jechuudha equationii nu kennamte saniifuu tarmii wal fakkaatu walitti harkisuudhaan isiniin jedhe tarmii wal fakkaatu yoo gama bitaatii fi gama mirgaa jiraatan gama lachuurrattuu walirraa hir'isuu takka gama lachuurrattuu ida'uu takka waliin hiruu takka waliin baay'isuu gama lachuurrattuu akka miizaanni keenya san qixa sirrii nu dhufu kana irra deddeebi'uun barbaachisaa miti haatti fufnu gaafii teenya minus 3 x fi x'n tarmii wal fakkaatanii asuma irratti xumurra isaan minus meeqa taate jechuudha minus 2x okay plus 4 taate jechuudha okay gama kanaan wal fidannee jira hanga tokko wal fidannee jira jechuudha tarmii wal fakkaatan warra wal fakkaataniif fidne gama maali gama mirgaa keenya gama bitaatiin kan wal fakkeessu hin jiru isaan hundinuu wal fakkaatanii jira saniifuu ganaa gama bitaatirraa maal jechuudha gama bitaatirraa gama mirgaa fiddan gama bitaatirraa maal gama fiddan gama bitaatirraa gama mirgaa fiddan yoo barbaaddanoo gama mirgaatirraa gama bitaa geessitan jechuudha yookaan immoo gama lachuutu irratti ta'u gama lachuutu irratti akka hir'isu amma gama lachuurratti haa maal goonu jechuudha minus 2x kanarratti asii minus 2x sana balleessuudhaaf maal yoo goone isii sana balleessuu dandeenya yoo 2x dhaan idaane yoo 2x gama lachuurratti idaane balleessuu ni dandeenya 2x gaafa asirratti gama lachuurratti idaane maal jechuudha it will be functioning keenya kun undefined ta'uu deema jechuudha akkanumatti ilaaltanii undefined ta'uu deema jechuudha functioning keenya kun akkamitti undefined ta'a kana asirraa hubachuu dandeessan jechuudha
waliigallee wal hubanne jechuudha. Kun function kun undefined yookaan no solution ta'uu deema jechuudha. Akkamitti gama lachuutu irratti yoo minus yoo 2x hidhaatan jechuudha. Gama kanaan maal jechuudha? Gama kanaan 4 qofa isin hafa 4 gana konistaantii kana gama kanatti gaafas gama mirgatti gaafas dabarsanu minus 2 dhaan dhufaa misan. Asitti maal jechuudha? Kana minus 2 gama kanaanis 2x gaafatti dabaltan 0 wal qixanii taa'aa meeqa jechaa jira? 0 wal qixanii taa'aa 2 dhaa hojii wal qixa jedha. Is it possible? Can we say 0 equal to 2? Takka 0 fi lama wal qixa isin hin jaabara dhugaadha. This will be false. Kanaafuu no solution jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. No solution jettanii deebisuu dandeessan kun asirra gaafii si saddeettaffaadha diirra ka jiru jechuudha. Okay, gaafiin isiin equation 9 up to 1 4 sagal hanga 14 gaafiilee haftee immoo yeroo dhuftu ta'a upload goonu ta'a. Ammoo gaafiin isii saglaffaa fi isiin kurnaffaadha tana ammoo maa ajjeesna isii ammoo maa ajjeesna haa ajjeesnu wajjin ajjeesuu qabna isii. Akkamitti ajjeesna seetan? Okay, maal isinii kanneen? 4 jettanii 4 2x plus 5 wal qixanii tahaa 64 isiniin jedhe. Seera base we have to make the same base to solve this equation. Function equation tana furuudhaaf base tana wal fakkeessuu danda'u qabna. Maal jettan? Yaaduu danda'u qabdan isin amma perfect yaaduu danda'u qabdan jechuudha. Akkamitti base wal fakkeessuu dandeenya jettanii yaada kaasuu dandeessan. 64 fi 4 akkamitti wal fakkeessuu dandeenya? 64 kun 4 gumeeqatu 64 nuu kanna jettanii think differently think godhuu danda'u qabdan jechuudha. Okay, meeqatu ta'e jechuudha? 4 baay'isuu meeqatu 64 nuu kanna? For the power of 3 it will be maal taate 64 taate jechuudha. Give us 64. Akkamitti? 4 times 4 times 4. 4 times 4 in maali? 160. 160 times 4 in meeqa taati? 64 taate jechuudha. Kana jechuun 4 baay'isuu 6 meeqa ta'a? 24 hin ta'u? 24 4 barreeffannee lama qabna. 4 baay'isuu takka meeqa? 4. 4 fi 2 meeqa? 64 nu kanneen jechuudha. Kanaafuu meeqa jechuudha? 4 jettanii 4 the power of 2x plus 5 wal qixanii tahaa jettanii 4 the power of 3 dhaan nu kanneen bare beezii wal fakkeessan jechuudha. Beeziin tun eega wal fakkaate it should be power isaaniitis must be wal qixa ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Power isaanii wal qixa ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Maal jechuudha wal qixa ta'uu danda'u qabdi ka jiru kan furru taas keessatti noordofaa mallee. Eegaa 4 fi 4 wal fakkaatteenne yookaan 4 4 wal qixaa mire. Kanaafuu beeziin tunis poweriin tunis maal jechuudha wal qixa jechuudha. Wal qixaa goonu 2x plus 5 wal qixanii tahaa 3. Let us solve for x dhaafaa furru jechuudha. 2x wal qixanii tahaa gama kanaan gaafa achi dabarsiisan 5 fi meeqa ta'a jechuudha? -2. Isn't it? -2 ta'uu 5 -3 gaafa gootan jechuudha. 3 irraa gaafa 5 irreessan -2 taatee mire. Gaafa akkana meeqa jechuudha? Divided by 2 gama lachuutoodha x keenya kophaa hambifachuudhaaf divided by 2 2 by 2 dhaan cancel out x wal qixanii tahaa x keenya meeqa jechuudha? -1 dha jechuudha. X keenya wal qixa tahaa -1 dha. Beeziin keenya wal qixanii poweriinis wal qixa ta'uu danda'u qabanne. Powerii tana gatii x tana haa itti galchinu poweriitti hunoo bakka 2x plus 5 jettoonatti yoo isiin wal qixa 3 nu kan nu baatte it will be not correct jechuudha. Gaafiin keenya sirrii miti jechuudha. Itti galchaadha gaafa -2 times -1 times 2 meeqa taati? -2 -2 plus 5 meeqa taate jechuudha? -3 dha jechuudha. 3 dha taate jechuudha. Kanaafuu 4 the power of 3 wal qixanii ta'a 4 the power of 3 taati gartee bifa kanaan akkasitti mirkaneessuu danda'u qabdan barattoota keenya. Okay, gaafiin isiin dhumaadhaa taarraa jechuudha. Maali? Gaafiin dhumaa taarraa gaafiin dhumaarraa 9 taate jechuudha. 9 gaafiin tun meeqa taate inni x'n keenya meeqa ta'e? X wal qixanii ta'a -1 ta'e -1 ta'e gaafa -1 as galchinu it will be wal qixa nu kanneen jechuudha. Akkuma ilaalaa turre gaafiin isiin kun ammoo
sagal the power of x plus 1 walqixanii tahaa meeqa jechuudha 81 81 sagal baay'isuu meeqaa jiru 81 nu kanna jettanii yaadu danda'uu qabdan jechuudha. Sagal baay'isuu meeqaa jechuudha sagal baay'isuu sagaliititu meeqa nu kanna 81 nu kanna saniifuu 9 the power of 2 dha jechuudha. Sagal baay'isuu sagal jechuun 9 the power of 2 jechuudha walqixa mire beezii fi wanni wal fakkaate maal godhuu dandeenya beeziin wal fakkaate paawariin wal fakkaatu qaba jennee mire seera paawarii keessatti ekspoonantii keessatti saniifuu gaa beeziin keenya akka wal fakkaate maal jechuudha. Gafeetan beezii kana waliin dhaabsuu dandeessan. X plus 1 walqixa ni tahaa 2 dhaa wajjii walqixa inni X'n keenya walqixa ni tahaa maal jechuudha 1. Gatii X kana yoo bakka X san galchitan maal jechuudha 9 the power of bakka X tana waan galchitanii 1 plus 1 walqixa ni tahaa 9 2 dha mire kun duraanu meeqa jechuudha 9 the power of 2 walqixa ni tahaa 9 the power of 2 dha. It will be correct jechuudha. Gaafiin teenya mirkaneessuu danda'uu qabdan hojjechuu qofa osoo hin ta'in mirkaneessuu danda'uu qabdan akka African fast learner taatanitti warroota jajjaboo waan taataniif isin kana proof godhuu danda'uu qabdan jechuudha. Mirkaneessuu danda'uu qabdanii gaafiilee hafan jechuudha yeroo dhuftu kan hojjennu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerrateen. Thank you so much. Irra deddeebinee thank you so much. 3 2 1 yoo yaa